Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota hordoftoota YouTube Gurmee ICT ashama akkam jirtu akkasumas kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan akka mallattoo subscribe tuquun beelii isaa irra tuqaatii barnoota kompiitaraa fi kan YouTube isiniif darbu hordofuun maamila nuuf ta'aa isiniin jenna. Kallattiin gara sagantaa keenya guyyaa har'aattiin isin dabarsaa nu waliin turtii gaarii. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ofiisii kanaan dura jalqabnee akkaataa itti karaa afuriin banuu dandeenyu ilaallee turre. Har'a immoo gara shaakala isaatti seennaa akkaataa ittiin eegallu. Ofiisiin yeroo jalqaba bannutti akkasitti nuuf bana. Haala kanaan erga nuuf banee Word interfeesiin isaadha. Haala kanaan nuuf ba'aa jiru. Haala kanaan interfeesiin isaadha. Blank document kan jedhu bakka duwwaa irratti yeroo tokko haala kanaan gadi tuqannaa. Erga gadi tuqannee booda akkasitti nuuf banamaa jiru. Jalqaba. Akkuma argaartan jalqaba isaarratti kan mul'ataa jiru hoomiidha. Inni kun work area jedhamee waamama. Bakki adiin irratti argaa jirtan kun work area bakka itti hojii hojjennu jedhama. Asirraan gubbaa irratti akkuma argaa jirtan jarri kun gubbaarra kan jiran andoo, reedoo, seevii jarri kun shortikatii karaa gabaabaa jedhamanii waamamu. Itti aansuudhaan hoomiirraan kan argaa jirtan kun hoomii irratti kan argaa jirtan kun riiban jedhamanii waamamu. Riiban kan warri jedhaman jara kana jechuudha. Gubbaarra kan nammanii jiran home, insert, design, page layout, reference, mailing warri jedhaman kun riiban jedhamanii waamamu. Riiban kan jedhaman jara kana jechuudha. Wantoonni adda addaa meenuun adda addaadha kan isaan jalatti argamanudha jechuudha. Achi jalaatti kan babbaafannee hojii irratti hojjechuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf jarri kun riiban jedhamanii waamamu. Itti aansuudhaan bakka hoomii jalatti asirratti argaa jirtu yoo ta'e jarri kun warroottan kun faayidaan isaanii foontiidhaaf kan gargaaranudha jechuudha. Foontii barreeffamaa halluu isaadha gurguddisuu, xixiqqeessuu akkasuma kalarii gosa adda addaa gochuudhaaf irratti hojjechuudhaaf kan gargaaranudha. Foonti teekst jedhamanii waamamu jechuudha. Bakka kanarratti yeroo tuqattan asirraa baasuu danda'u kallattiidhaan control plus yoo tuqattan illee haala kanaan banuu ni danda'a jechuudha. Inni kun kana fakkaata. Dan kutaawwan hedduu baay'ee qabu achi jalaa kutaawwan hedduu baay'ee qabu. Bakka kanarratti kan argamu immoo paaraagiraaf kan jedhu jira. Paaraagiraafota keenya edit ittiin gochuudhaaf kan nu gargaaru. Fakkeenyaaf align left gara bitaa kan inni dhaqu, center giddu galeessa irraa akka turu, gara mirgaatti akka taa'u kan goonu bakka paaraagiraaf editingii jedhamanii waamamu jira kun jechuudha. Inni kun immoo istaayiliidha. Gosoota barreeffamaa kan irratti hojjennudha jechuudha. Gosoota barreeffamaa kan irratti hojjennudha. Jaroonni kun jechuudha. Barreeffama erga barreessitanii finnee booda bakka kanarratti heading 1, heading 2, kontentii, teebilii isaadha. Mata duree itti aanu, mata duree lammaffaa jennee kan irratti hojjennu warra kanadha jechuudha. Warra kana. Itti aansuudhaan lammaffaa irratti kan argamu insartiidha. Insartii keessa akkuma argaa jirtan wantoota baay'eetu argamu. Teebilii hojjechuu yeroo barbaannu teebil kan jedhu ni jira. Bakka kana keessa galuudhaan teebilii haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Teebiliiwwan adda addaa hojjechuu akkasuma immoo kabar peejii hojjechuu yoo barbaanne kabar peej, blank peej, peej break. Kabar peejii illee hojjechuu yoo barbaanne haala kanaan asirratti ilaallee asirraa kan hojjennudha jechuudha kalarii barbaanne. Itti aansuudhaan illustration kan jedhamantu jiru. Gosoota piikcharii, sheeppii, smart artii fi chaartii akkasuma screenshootii jarri kun illustration jedhamanii waamamu. Piikcharii galchuudhaaf kan karaa ittiin gara kompiitaraa irratti galchuu dandeenyudha jarri kun jechuudha. Akkuma gaalarii irraa gara suuraa irratti galchuun asirraallee gara wordii irratti akkaataa kanaan galchuu dandeenyu jarri kun illustration jedhamanii waamamu. Itti aansuudhaan sheeppiidha. Sheeppiiwwan gosa adda addaa asirraallee kan irratti galchuun sheeppis jedhamee waamama. Inni itti aanu smart artiidha. Smart artiin haayiraarkiiwwan adda addaa fayyadamuudhaan daataa keenya bifa haayiraarkiitiin yookiin immoo bifa smart art graphics'itiin kaa'uu yoo barbaanne warra kana fayyadamneetu jechuudha. Illustrationiin warroota akkasii kana qabatee jira. Chaartiinis akkuma gosa baay'eetu jira. Chaartii daataa bifa chaartiidhaan kaa'uudhaaf yeroo itti fayyadamuu barbaannudha kuni. Kanaaf chaartiin daataa iskiriinshuutiidha. Akkuma iskiriinshuutii bilbilarraa asirra waan jiru iskiriinshuut gochuu yeroo barbaannudha jechuudha. Inni asirratti argamu kan argaa jirtu yoo ta'e akkasitti iskiriinshuut godhee gama kanarratti nuuf galchuu danda'a jechuudha. Iskiriinshuutiin haala kanaan fayyadamuu dandeenya iskiriinshuutii jechuudha. Itti aansuudhaan asirra kan jiran online viidiyoo illee gaditti buusuu dandeenya asirra.
Inni kun liinkis jedhamanii waamamu. Jarri kun miidiyaadha. Miidiyaan viidiyoo adda addaa finnee kan galchan miidiyaa jedhamee waamama. Warri asirraa kun immoo haayipar-liinkiidha. Liinkiiwwan adda addaa galchuu yoo barbaadnudha. Inni asirraa immoo koomentiidha. Riisarchiiwwan yeroo baay'ee irratti hojjetamu koomentiidhaan kan hojjetamudha. Jarri kun immoo hiidar inda fuutar jedhamu. Hiidar inda fuutar jechuun gubbaa isaatiif jala isaa akkasuma immoo peej nambarii fuula lakkoofsaa irratti ittiin galchuudhaaf kan itti gargaaramnudha. Bal'inaan yeroo biraan ni hojjenna waan ta'eef amma ibsasaa bifa salphaa ta'een ilaalla. Jarri kun word artiidha jechuudha. Word artii gosoota artii wordiitti fayyadamnee barreeffama ispeeshaal ta'an barreessuudhaaf kan nu gargaaran. Jarri kun teekst jedhamanii waamamu warraas keessaa. Asirratti immoo signichara laayinii date and time objektii adda addaallee fayyadamuu ni dandeenya. Xumura irratti siimbool kan jedhan ni jira. Maasii irratti yeroo baay'ee baay'inaan kan fayyadamnu maasii irratti jechuudha. Itti aansuudhaan siimbooliidha. Siimboolii keessaa illee mallattoowwan adda addaa kan jiran kan itti fayyadamuu dandeenyudha. Insartiin gabaabinaan ibsiisaadha. Kana fakkaata. Inni itti aanu diizaayiniidha. Diizaayiniin dookumenta foormaatingiidha. Barreeffama erga barreessinee mee paaraagiraafii tokko foormaatingii isaadha. Baaseen akkasitti gosa foormaatingii dookumentiidha. Jijjiiruu yoo barbaannedha. Bifa kanaan akkasitti qaqayyaruu yeroo barbaaddan haala kanaan nuuf jijjiiraa jechuudha. Inni kun foormaatingii jedhamee waamama. Jalqaba kan jedhamu tiin kan jedhu bifa halluuwwan garaagaraatiin akka ta'an yeroo barbaannudha jechuudha. Inni kun jiru kun dookumenti foormaatingii jedhamanii waamamu. Inni asirraa akkuma argitan kalariidha. Halluuwwan bifa adda addaa goonee kaa'uu yoo barbaannedha. Kun immoo foontiidha. Gosa barreeffamaa ittiin kaa'uu barbaannudha asirra kan jiran. Jarri kun walumaa galatti dookumenti foormaatingii jedhamanii waamamu. Asii bakka kanatti kan argamu immoo peej baakgiraawundiidha. Peej baakgiraawundii dudduuba peejii fuula isa kanarra kan jiru baakgiraawundii isaadha. Halluu garaagaraatiin hojjechuudhaaf fakkeenyaaf kalarii garaagaraa galchuu yoo barbaanne akkasitti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan watarmaarkiidha argaa jirtu yoo ta'e haala kanaan irratti kan fayyadamnudha. Kun watarmaarkii jedhamee waamama. Peeji boordarii immoo as keessa dhufneetiyyuu halluu garaagaraa yookiin immoo booksii kallattii afuriin haala kanaan kan irratti hojjennu peeji boordar jedhame yookiin immoo peeji baakgiraawundi jedhamee waamama. Itti aansuudhaan peeji laayotiidha. Peeji laayot jechuun peejii fuula isaatii wajjin wal qabsiisee kan irratti sirreessuu dandeenyudha. Peeji seetaappii. Peeji seetaap kan nuti jedhu fuula kana jechuudha. Fakkeenyaaf peeji saayizii isaadha. Dalga ciibsu akkasuma immoo laandiskeeppii fi paatirootii. Amma paatirootii irra jira. Laandiskeeppii gochuu yoo barbaade akkasitti dalga ciibsuu nan danda'a jechuudha. Inni kun laandiskeeppii jedhamee waamama. Inni qaxxalee dhaabatu sirriin kun immoo paatirootii jedhamee waamama. Saayizii isaallee asirratti sirreessuu dandeenya jechuudha. A4, A5, A3 isa jennee waamnu sana jechuudha. Asirraatti kan sirreessinu. Itti aansuudhaan kolomaniidha. Kolomanii peejii kana fakkeenyaaf bakka lamatti qooduu yoo barbaade akkas godhee kolomanii fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Kolomanii bakka lamatti qooduu yoo barbaade akkas godhee barreeffama isaa bakka lamatti qooduu nan danda'a jechuudha. Inni kun koloman jedhamee waamama. Sararallee yoo barbaade gidduurra galchuu akka inni galu gochuullee ni danda'ama jechuudha. Akkasitti sararaan qooduullee ni dandeessu. Inni kun peej seetaap jedhamee waamama. Inni kun immoo indentii paaraagiraaf spees indentiidha jechuudha. Kanama fakkeenyaaf asirraa duwwaa tuqaa sadii jedhee akkasitti yeroo akkasitti walitti siqaa deemaa jechuudha.